يفوت اوكي اتفقوا في جروب اخر يفوت بك تورتينيو رضوان جلسن أنا نشاطة دبان اوكي قربان سابق يا وجه كراني وربيتياتي ما ارجو قربان نجرا سابق بايو ارجو مركن بيوتو نجرا خرج تجار بابا ارجو ارجو Ay, jundu fe. ارجو اوكي ارجو مركن نجرا خرج بابا Aywa, kana ram. Nama ارجو tu سير dia سير kaya ko كده pa arjun. دبينا بارك تما السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله ارجو نجا نجي يا دبر فايما الحمد لله كم جرت نشاطة والله ما كنا بدلنا جرا جرومو غرام ولا تام إيه اتورا برو اتورا بدنا تسا أنت لا تناتو بدلنا دي أنا بدلنا هاي هاي ابو مالك أنت قلتي بدلنا تورتورا كلا جندي دو بشاني بكساني دلا غرام ولا تادي Somali sabaan Somaaliidha biyyaan gaara mul'ataati. ابو غرام ولا تادي سومالي انغرتي جروب عرب بيزدادو نان كانيزن Ni jirti ni jirti. مي والله بالله Amma لا اله الا الله eh Ni jirti. Argentu meredun si maka dairo yang nubar argentu meri mahambar buru berlala man beka umma kamit afan loko dubbanna ada abo takagamna wan mesi muta kan mitef somale gote mo yabru mo somale rab bيزدادو Gurbaan Oromoo keessa nooleedhaati. Noolee ما mana سماري دام فكسن نكون فدو كوي اتشونا راب درب بيزدادو چبرم كتن تنملت اندبن الله dabar. Dubire ko na wala arjun ko na ka du ba sa kita. Muta ko na nuka deka. Dabar. abo koy khani refenne bole sogana ti tele dabab na mal dabab su chetat Dubbin tuntee yoo ta'u dubbin tunteeti akkuma miidiyaa tokko irratti intarviin godhan beektee warra miidiyaa kanarraa eenyu jaalatta naa mucaa dabbaa jennaan sanii jaaladhaa jee maaliif jennaan waa hedduu takka na godhan haasawee kanaan na kofalchiisa yeroo hedduu siin hordofamee ta'a. ya wa me ino jay benu arjum yoo okay namne du maga ke baresa ture sahiba takkamu ga na wajino police sa ture ni mucha ati mutra ko di ko tak okay. mutra ko di arjumi woni si barbanne fi wayin talatanati waya gurba kana raga gutu da fi bidal si gutu dan tartiban jal kabar ranga dumati makan si enyu esa dalatte inni makan sa enyu esa dalate akami wal baran akami wal buwan hal isina me sejirti mucha suno hala kam kese jira mal buti yani mal tura ga jaw balina an kasta kanu timtu barbanna o sidan da me kamera kanu bani do dandamu ba ta kanu ta sanu yegal Okay magaalaa keessaan jiraa fi ani isaatu keenya inni keessuma kiyyaati obboleeyyan lameeniitu addaan nu dhalee inni iddoo dhaloota isaa aanaa kombolchaa araddaa bakkeeti anilleen akkasuma abbaan kiyya aradduma bakkeessanii ummaan tiyyaaleen achuma kaza ani waa'ee isaan lameen jidduutti yeroo isaan wajjin jiran keessatti waa'ee isaaniitti irraatanii beeku takka illee hin qabu jechuun akka mataa kiyyaatti jechuudha wanni ani beeku immoo gaafa isaan wal fuudhanii fi akka isaan tol fuudhan hin beektu jechuudha ani gaafa isaan wal fuudhan akka inni jaartii qabu osoo beektuu gubbaan heerumuu siin hin beeku. jechuun akka inni fuudhe qofa qabda yaani jalqaba akka tol baranii fi akka tol fuudhan hin beektu moo ni beektu Anaa miti qabee kusan maayir tokko beekaa. akka fira gurbaa taatee eegate kan hin beekne gurbummaan isuma tanaa isin dhoysee fuudhe dhoysa fuudhe duraan maa Inni kaa tokko dhodhoyseetuma kaa achi booda nuyi maqaan. dogoggorri jalqabaa achi ayya eega jaartii isaa fira isaa dhoysee jaartii isaallee jaartii isaa dhoysee jira kun shakkita kan qabu achi dogoggora itti mufa Dabbal ke dubbi ke deeman si qabeeti. Suudii isaa fide moo isii galee itti haa fufu qoyte yaa'u jalqabarraa asinitti ofne atti fufu ayya itti fufu Inni lammataa ammoo maallaqa keessumni kiyya baase ragaa riisiitiin ni jirti mucaa barbaadin irratti ergi jeenitiin jira riisiitii isin irratti ergaa jechuudha kan maallaqa intaluma tanaa'u kasuudii geesse nama keessani abbaa isaati geesse. abbaa gurbaa kanaa eega inni fuudhe mosoo inni fuudhin Eegee inni fuudhe booda ayyee itti fufu tana inni itti aanu ammoo eegara taateen kun raawwatame immoo haqa isaa baasuudhaaf jecha gaara mul'ata yeroon hin dhufu intalti Soomaalee akka taate akaakoo isiitii duras qubatee naan jaa warri gandaati jechuudha akaakoo isiitii duras qubatee
ከዛ ኡማን ሲሲጋ ስዳልቴ ቦደ ሶማሌ ቱርቴ ሶማሌ ራይስ በቀተኒ ባቢለት ኡማ ሲቲ ወጂን ገልቴ ቱርቴ ቹመራ ገረ ሱዲ ዴምቴ ቹሲን ኦኬ खाना जले देवने अम्मान तना वाजिरा पॉलिसी देव ना जाने थी वाजिरा पॉलिसी देव में वरका बर्रेसे गरा रद्दा सानी तिगद्दी मूवी ओके अकमी वल्लबन मालरा वल्लबन वंतीरा वल्लबन अनकान डगेती जार तो मधुरा दुबिस्नान में बका और यार आया गुरबान को इसी तरह बिया फूडे मौसूदी फूडे इसी मो ए इसी सूदी जितो फूडे मरकज जाके सकराते तुरते ओके अतरेफू अब्बा गुरबातु बिरी राखा फले एगेंडी फूडे बो दसूदी के सना गेते अकमी छोड़ इसाम बानार इसा मता साथिम बाना मले इसी बानो इसी गाबे इसी लेते हम तो इसी ये नुका सूदी के से बिरी राखा फले isin jalan leete torban diran نجات وقتا كسومتي كبتي نتر نشاط موجود اينو جيسي سي ارجو इसी बे कोरन اوكي نما بري رغبله سمبيتو نما اقامه باسه كيسه سمبيتو يا غايسين ترتي سدرا تشيرتيمي اسمر رام برنوتي كاغنيا رام برمالي اسم بي اسافيسي سودي والبر مدرام بي والبيغان مركز زاغي سا والبر نشين اوسو سودي جرتو او انو كن شيخ ما كوني برتيسا ها مكان شيخ اني برتيسا شيخ اوكي هاي اكاسلا اوكي تشبودو achi booda ha isuma deemu deemu gaggeesse gaa guyyuma deemu deemu ni beeytaa mini torra miidiyaati hadiles waan ni quban qabnu اوكي مكان سي نيغوتون ragaa isaa moo ka isaan lameen jidduutu ni jira ka isaan lameen jidduu waa'ee isaanii quba qabu mana takka keessa hojii galan dallaala isaan lachuuchi baasee ni jira san اوكي دلاله سي باسه ني سبر بانما maayir jaasa maayir jibriil وريسات biyya isaan beekon mee miseenjeraan radda walu ايه رد وليا عارف balki ya galatomi arjun yaada qubsan kanine sirritu bannotan qabu انهم نمل يا توكم ساقوي بيقات نغر ولي تديسه مال سيد دبين كرا بر رغ يا بوتور ولا كان نما ميكا ناوسنا dibite de manna kabiti انو اسلام قام ورا انت لا راي نما دبي مدن سلا سنين برباد جرا كوي ناني شاتنا دبيسا نانيش akkan mati ergatti baro duma akkan kalu tergatti baro كومنت سي ارجن كل شيء بايزو نانيش عندو بتو اوكي تاب اگو تو يسن taab godhi yaani hatta namni yaadarraa fudhatta yoo dhufe nutillee namni nagabbuusi namni fira intalaa takka ammoo ganda intalaa takka waa'ee isii beektan yoo jiraattan takka takka na barreessaa. akkana akkan Kanu nama kumaaf dhibba takkitti kana keessaa waa'ee intalaa namni natti himuu dandeessan. Amma gama warra gurbaatii mucaa argannee jirra arjuma. Hundi keessan takka takka hin barreeffatin haa karabbisu daaddaa. لا إله إلا الله يصبدنا وانصبنا عليه dabbalkiyya la dubbina ma qarumaan arreefu haasusan dhufu jirti gartee amma roobsa reefu halatatti mucaan nama asirraa galee maallaqa siitiin deebi'ee waan jaamu tokko ibsu fadhe yaa akkasumas nageesse anis akkuma nagee malee eeggadda deeme mucaani nuu gaggeesse takka qaraatii islaamaatirraa wal godhatee hin beeku mucaan nama maallaqa bizineesa isaatiin dhufe suudii takka argee hin beeku dabbaal kiyyaa waa'ee isaan lameen jidduutiin hin beekne malee waa'ee isaanii hin beekamu mucaa jechuudha waa'ee akka isaan lameen jidduu jiru jaarsa yartummaa isaanii jidduutti hin beeku godhu اوكي دلالة يسي فيديو بيخوان تي سيدو بفتات دلالة dallaalticha irratti walee yaamu seenjara keessa كاسو مون يوم maayir jibriil san ما يرجع جبريل بيتنير تنقاس نو ما يرجع oy جبريل جامو تدلس arjuuni isin talabaan dhufte moo harajaatiin dhufte wanni ati beektu isin talabaan dayte karaa jalaatiin deete jaanis tayyib tu nama suufi firoo taatire dallaala sii fidee jechuu jirtani ملكي سالة بالفان جراني روبسن جولي ورا بدنو تي ميزان كون mulkeessaa dabbaal moo qeerroo qorroo mulkeessaa qeerroo moo habraat ملكي اسمه بالكنا mulkeessaa dabbaal tarii ta'uu danda'a beekun erga sheer godhuu ايه بدنو دوني في اخر بدنو تي مي برباد nutu kan balchaa dabbaan nama miilaan dhufe nama kotorbaan dhufe akkami barbaadanuu nama sii fide to miilaan dhufte اي سين برنا طلب انا ما كمان في وانت في برادم تريك بتم برادم isin qaamaa qabdi ايغا no qaamaan qabdu isin qaamaan qabdu hin qabdi Isin majuudha. Gaafadhu. كمان قبدو
Iqaamaan qabdu bar silaa information gahaan irraa fudhataa bar micoon iqaamaan qabdu Okay, tifu miyaasa Ridwan, me miyaasa sila gafana to. dubbiin yani akkaan information xiqqoo fuudhetti silaa siibsuu fadhee isini Faate binti Islaam akka nama tokkotti biyya tana miilaan dhuftee binti Islaam ustaazota kajeeltu san ta shariyaan lama sadii salaal jettu san gartee migaraa jabaattee warra san irraa malee nama seera qabu miti. Mucaan akka nama tokkotti nama biyyatti markaza keessa ijoollee karaas dubartoota karaasaa dhiiraa see dhalaa see karaasuu ture. Markaza keessa wal baran markaza keessa walitti dhilaawanii wal baran shamarran tokko tokko abaayaa uffattee mujrimaa ustaazota kan kajeelti. Sigalee sawa mucaa wajji wal baran mucaadhaan kara biyya Arabaa kootu aseesee barsiiftaatii dinagdeen kee akka durirrallee siifni wayyaawaa asi carraaqannaa jettee mucaa kan kaaftu taate. Mucaa yeroo san keessatti maatii warri isaanii waa qabu abbaan isaa bizinees maallaqa waan qabu baasee itti daatee isilleen toora 2,000 moo maalii gootee fi saawwanni finfinnee kanaaf deddeebii wacii reyaala 2,000 suudii moo maal baafteensa. Mucaan kun haala saniin 1,600 moo 500 fi waa maatiin isaa baaftee karan biyya Arabaa ergitan afaan Arabaatuun beeku mucaan kun eegalu fi ji'a 7 moo kana. Okay. Sigalee yeroo inni dhufu kana mucaan kun yeroo isiin heerumtu tana akka inni jaartii biraa qabu akka ilmaan 2 moo kana qabu ni beekti. Sigalee naaf taa waliin jiraannaa jettee itti seente. Sigalee amma namni tokko guu ibsu makiinaa bittee fi makiinaa isiitiin gabiinaa dhalaa kaayee olii gatoo waan akkanaa babal'isan. Laa bileenkii yoo sagalee namaa taatan oduu sobaatiin sagalee namaan ta'ina. Mucaan dhufe yeroo dhufuu mana ustaaza kana bu'ee Abu Haniifaa jaaniin Abu Haniifaa kana bira jiraachuu ture. Isillee Abu Haniifaa bira jiraachuu turte. Okay. Eega dhufan jarri kun wanni haa wal godhatanii jira yeroo dhufan san inni kun yeroo markasa wal baran ni haa wal godhatan osoo jaartii qabu beektu ni haa godhatte. Sigalee san booda haala biyya tana keessa jiruun jaartii biyyaa san dudubbisuu eegalenni. Okay. Eeganni jaartii biyyaa dudubbisuu eegale akkamitti jaartiin irra dubbifta waan jaamuun dalagaa osoo jirtuu bakka dalagaa irraa galtee waliin nyaattee waliin dhuydee waliin mana keessa qamaanii eega namni rafe ollaan rafe mucaa rafe zayitetti neeyte. Zayita moosii deeyaatti neeyte. Zayita danfifatteetuma itti yaaddeetuma dhuqdhuqtti godhee ture. Tiyaaddee dalagaa irraa dhufte. Tiyaaddee dalagaa irraa dhuftee hiraata gootee hiraata nyaatanii wajjin ollaa jira ollaan hundi qama'ee namuu mana addaan seenama saala qabee mana addaan seename hogguu mana addaan seenanii rafan. Munkin mucaa taraa takka bakkanallee waliin raftee mucaa yeroo hirriba isaa edaa eega takkitti itti kannite. Itti kannitee. Gaggabsitee mucaa takka lamatti kannitee mucaan eega jaartii wajjin rafe amana namni tokko jaartii ni amana. Abbaan firee taanaan jaartii isaa taqaama si kannite ni amana. Awwa tasa kannite qabdi namanni abboleessa kiyya dhalaan jibba kee qabdu dhalaan si loltu dura nama si dura hin ciifne si dura ciifnaan. Mucaa zayita obaaftee akkasittiin dhagee information hangaan keessaan guure. Sanetti kanarra information bal'aa qabus yoo dhufe yaareed bareedaadha. Okay, hayyee. Amma sila maaliin godhu barbaadeen beektaa Ridwaan? Akka amma nama gurbaa saniif dubbatu jiru takka isii maqaa balleessu jiru takka gurbaadhaaf loogoo kan taane nama tokko hagama isiitti dhufee dhugaa isii himuu danda'u nama difaa godhuun barbaade. Inni hin dhabe malee osoo argadde isii beeku. Kunis realitii lafa jirtu dhugaadha. Warra yaada keessan kana dhugoomsu ammaa mormu osoo jiraatanii. Akkasii wal hubachaa deema. Thank you. Okay, leensaa gaafannaa maal jettan maqaan gurbaa deefu sun isinis dallaala waan taateef dallaallee olii wallaalu. Maqaa deefu sun hin jettan. Mahir jaan. Leensaa Mahir ni beektaati. Leensaa Khaliifaa ta'etu. Adde Leensaa. Wayyee dabbaan. Mahir nama jedhamu ni beektaa dallaala karaa nama fidu. Mahiri. Aboo intaltee obboleettii milkisaa dabbalii gannitti milkisaa dabbalii ishee godha. Wayne Litork. Mahiri jette dabbaan. Laal leensaan jaarsisii nama dallaala fakkaate dallaallee dubartii torbaan dabarte ol kuttee hin beeku. Taas turte dhiisi. Torbaan dabarte ol kuttee hin yaadatu namni dhibba takkaa guyyatti irraan dhufu waan ta'eef. Leensaati nama Mahir jedhamu ni beektaa?
qoya ma dhalaatti kan nama libbeena yaa dalaga dalala kana wal keessa dalaga irra kun Ara litorkii kees qood gaanjiru sagalee. torki khiyya moke nargan jirte ni ummatan injuran خسيت okay gifti torki ngete khasir refa arte Jala kan udah cuma sore jala kayak nyisan ni biar kabadan nusan. Ammaayir dallaala eenyuun kanaan galcha? fidun beeku maayir. So lensan man beetu dirisi sore jala kayak nyakor badan nusan ni biar ni biar. agla gira ko ni ngal fadda ko sora takta kana bare Sooro jaalalaatii maqaa maayiri. ya okay sora jala la sirte me takta bare badanno ganda kami ette bro adda basa jolle ora badanno to ganda sani barbanna Abuanii faala jedhan dabbaan. intalti aboni fam ban intalti badanno ganda kami Ootii maqaa. Jallatticha maqaatti. Abuanii faadhaa daldaltichi kun rakama isaa hundi isinii ergina jalatti Abu Hanifa baranu dubbadeen jira bar Abu Hanifa ka isa fide baranu ni beeka. isa namni firiyaa dalagee isiin beeku isiin badanno ganda kami intalti anamma intalan barbadu malakan isiin Ijoolleen waan hedduu dhaga'uutti hin dhaggeessaa waan hedduu dhaga'uutti hin jireenya fakkaatti bar maal taansa? awo jara qamee bar magaalaa keessa zoor jira ante badanno ganda kami intalti santarii miti reefu natti himee jira Mee waan dabbaan yeroo Tortora takka qal'aa dheeshiin. Tortor kan lagi. Tortora qal'aa gatto tortora kalla okay tortora kalla okay robsa malet Aboonii bosonuu kunnume mee mutii irra qabe arjuun kan yeroo takka mutii irra qabe rabbi shamu jirra mutii irra qabe. khaboni fasa la koisa qabdan Mee lakkoofsaa nuu kan naati anaat irra bilbilee mana asis barbaadu jirani hoottenneeni isarra. arjum siya barreessu ko yogu takka arjum robsa ni barreessi la koisa boni fa Hanifa kanumaan arreef si jechuu jiru bar dabbal kiyyan gareef tanaan irraa dubbachaa jiru. Okay, number isaa roobsanii naa kennee. Barbaanne barra rude. Isa isumaa fituu barbaanne tokko haa dhufu yoo jettee. Number isaa arjum ni barreessitaa fi qabada. asirratti hin kanneen lakkee bilbilanii bis godhaniiti wanta kan baroobsanii barreessi fooloo godhi keessaan. Oo naa barreesse yoo naa Fooloo godhi keessaan. Fooloo irraa qabna barreesse. Naanishaa. Dabbaan salaamu alaikum. Salaam. Waalaikum salaam. Nagaa. Ngeeyaa. Intaltii kan takee nyaaniin beekaa intala tanaa jettee mee nutti himi waan beektu. Jechuun awwaa isii quban qabu iddoo bishaaniiti naani nani si dhalattu iddoo bishaaniiti maqaa isiitii fi ganda isii naa himaaniin beekaa jechuudha yaa. Ati Oromoodha gosa maaleedha? Sumaaleedhaan. Laakiin an dhalattu iddoo bishaaniiti jechuudha yaa. Isiin Ati iddoo Sumaaleedha? bishaaniiti naaniin maaya. Ati Somaalee Oromoo? Soomaleette maa jechuu jiru Soomaleette. An Oromoodha dabbaan keenya. Wallaahi billaahi? Wallahi billahi an Oromoodha. Ay sagaleen teetuu karaa warra jaarsoo kana fakkaatti. Wallaahi reefu Somaalee baatti ree? Laa Sumaaleen jennee iddoo bishaaniiti isin jaannaaniin ani dhalattu iddoo bishaaniiti isii beekuun ooluu jechuuf hin nagalchisen jaay. Somaaleen ni jirti naannoo san? Sumaaleen jirtu nagarre Sumaalee gara keenya sanitti. Ruudee nambara roobsanii ergi mucaan si ergee jira arjum si ergee jira. Ridwaan Warra Alii nambara Mumbee yoo beekte warra Alii Mumbee ni beektaa ganda qalaataa tortora qal'aa yoo taate. Amee Abu Hanifa naa dubbisa shabakarra jira keessaaniin Okay, gabbee dubbisi. dubbisee. Ayya. Tiktookraa dhimma miccoo sinitti si barbaada. Dubbisi asirra hootu yeroo deegaa dubbisa, tokko yoo. bisi laafillee asirra hootu si barbaadu jirra jiini farda. Okay, arjun gaafadhu intala hojjaasaa. Soora Tortora jaalalaa. qal'aa yoo taate warra Alii Soora Mumbee. jaalalaa takka takka barreessa kaa. Takka takka barreessi jiin soora jaalalaa. Warri Alii Mumbee ganda qalaataati niin beekaa. Hayyee isaa Somaalee Oromoodha beektaati. Isaan akkin itti beeku ani warra duraan Sumaaleedha. Ammoo karaa ganda keenya sanitti turte gaa akaakoo isiitu ganda keenya sanitti gara karaa sanitti. Ni Oromoo ni dubachi booda. Jitoota iyyuu jiranii haadha qishachitti ilmaan horaniituma eegas booda kutanii karaa baabbilee kana galaan jaalu. Ni jira abbaan isii Alii Mumbee ni jira guyyaa mutiyyoon asiitii irra neeyxee ganama darsa guurratee badee qote as keessaa sababa sanitti ummaan isiidhaa qabamtee bulchiinsa araddaa tortora qal'aatti dhiyaattee jirti ammaan tana jechuudha qorannoo irra jiran waajjira poolisiitiin jiranis amma magaalaa baddannoo jechuudha waraqaa achirraa barreessi jedhanii Somaalee ta'uu isiitis ragaa ilaa aanaa beekaa jechuudha.
Isiin mataan siitii simtee jirtu kunoo dabbala kuma dhageessu kanatti. Okay. Isin Somaaliilee egaa Somaalee warra duraaniitti duraan achi galan ture. Okay. Amma isin san maal kee isin eessi girti arjum isin qabamte moo hin qabamne eega mucaa kana kana gooti. Isin eessi girti maal keessa girti? Isiin waajjira poolisii achiititti namni dhiyeessees waan hin jirreef qabamuu isiidhaattis ragaa tokkollee hin qabu. Aayidaan isii ammoo halee akka jettutti an dubbumoota naa quban qabu ammaa tanaan dhagee namaatu silkii na dubbisiise hoggaan dhaga'u qabamte jaanii intalti ta'e badii kanaa balleessiteeti ichi qabamte naan jaanii jette halee gizee adda addaa dhiyeessine jechuudha. Okay. Ijoolleen isaanii wajjin mana san keessa turte hoggaa isin zeetarra naytu mucaa san itti dirmate jiran moo hin jiran? Ijoolleen amma mucaan adeera isaadhaa jechuudha. Nuti fooqii gama gubbaa jirraa jee. Salphii isaan irra jiran san shamarran qofaatu jiraa jee. Dhalaadhaatu itti yaamee nutuu dheeyneef hiyyeessaa dhalaan dhageesseeti itti dirmattee nuti dhalaan dhuftee fooqirraa nu yaamtee akkasii fuunee isaa akkuma geessinee naan jee yeroo san isin bira jirtanii jennaan jechuudha. Okay. Jarri sun tiktok hin qabu dhufanii nutti himuu danda'anii waan achitti yeroo sanitti. Jarri moo? Hin beekne egaa. Asirratti waan adda sibaa osoo akka jira arjuun amma fakkeenyaaf dabbal biyya arabaa sanatti dhalaan mana zuumii mana namaa galtu hayyama abbaa mana sanitti malee alaggati hin baatu. Because manichi sun akkam bal'aa qabne namuu biyya tana waan hayyama hin qabneef namni dho'isaa mana dallaalaa dalaga waan ta'eef abbaan manaa yoo hin jiraatin qulfii akka namni abbaan fedhe banee ulaa ala gabbiyaatti mashaawaraa yaammachuu hin danda'u. Mashaawarri biraatu achi dhufee nama fuudhu warra zabuuna mana sanii qaamii achi dhaabbataa taate malee namni biraatu makiinaan biraatu achi dhuftee nama fuudhu biyya arabaa inni beekte jechuudha. Abbaan manaa sana amma abbaan ifaan kun yoo dhufe gabaabatti bakka micoon tun jirtuu fi karaa isiin kuttees adda nu baasuu danda'u. Isaan lachuu mana isaa jiran jaan akka wal dura geenyetti. Dhugaa keessa kunoo isa laakaa odeeffannoo guututti namni irraa argattu amma Abuwaniifaa nu barbaada ayye. Rudeen kutee jira dhufu hundaa isarraa adda Nambara Abuwaniifaa san maaliif roobsan hin kennine arjumatti maaliif hin barreessine? Arjun naa barreesse ittiin dawwalaa gubbaan itti saalaan. raqama isaa barreesseetiin kutee bareenyuuf ni barreessa. Yoo kana barreesse kaasanii maa barreessa? Roobsanii barreessu? Okkee hin jira haati naa barreesse amma ittiin dawwala gubbaan. Karaa michoon kuttee bakka itti dhokattee fi namni itti gaafatamummaa qulleen isa amma dubbiin isa ni qabdi. Abboonni faadha abbaa manaa tokko kun horii du'an dhufee jira yoo qo'eeka. Abbaa manaa taanaan isa yaa. Maayete jara keenya abboonni ifaa Dubbisteet. waasaappiin itti barreessee ittillee dawwalee nama guddaadha yeroo tara fuufaa mala. Abboonni ifaa jechuun nama hojii sirrii walitti dhiyeenya qabu nama yeroo hedduu wajjin haasofnu keessaanii. Waasaappiillee sagalee kaayatiin jiraaf. Ittillee bilbilee rakkoo kana seera bilbilee. Itti bilbila daaretti itti bilbila waasaappi namni safa Daaretti dawwalee hin kaasu daaretti itti dawwalee. Roobsanii barreesse arjumatti dhiise roobsanaa jirre boqu takka. Maaqa joo roobsa itti tan oola koosa haaraa ollee jee kaasin beenye itti dawwalee. Innis baqachuu hin danda'u because mucayyoon tun mana isaa gallaan itti gaafatamummaa guutuu isaa qaba. Dhibbatti namni jara kan itti gaafatamu isaan jeebar maaliif biyya arbaa rudeen ni beeka rudee mani beekta sawwaaqni biraatu abbaa manaa sawwaaqni biraatu mana biraa dhufee nama fuudhuu hin danda'u. Wanni takka namni sun mana sanii gabbee kan hin dhaqe qulfii abbaa mana saniitiin malee kan tokko gabbuun waan danda'u. Yoo mana san kan galaa jiran ilaa ammaa eega bultii ijaaran illee kan galaa jiran taate isaatti gaafatamummaa qaba. Isaatti gaafatamummaa qaba. Yoo immoo wal fuudhanii kan mana kareeffatanii bakka biraa galan taate san rakkoo jaraati malee rakkoo isaati miti. Mana isaa gallaa way funduqa manni isaa way funduqa mana isaa gallaa itti gaafatamummaa isuma qaba. Bar wasiichaatiin jira bar. Tigalee. Yoo immoo bakka biraa galan gaa inni akka nama tokkotti namni nama fidaa jiraaf mucaa fidee firummallee walitti qabanna fakkaattee mucaa wajjin san rakkoon qabu. Fiduusaa jireenya isaa jijjiirrachuu dhufu mucaanii dhufuun rakkoon qabu garuu rakkoon isa mudatte tun haala kamiin mudachuu mudateen xinxaluun yaadelma namaati. Hubachuu qabnutis bakka tana. Abbaa manaa qabnaan intala qabne bar rakkoon hin jiru. Qoy roobsanaa bilbiluu. Abboonni faan nama miidhaa fayyadamu. TikTok ni qaba TikTok ni qaba ni ilaala warra laalu akka takka fiidoollee irra ni waraaba quraana fa'a. Akka sanaan nama miidhaa fayyadamu. Aalima guddaa magaalaa tun qabdu bar kasla Sheemuusaa Soolaa biitana gadhaabee deeme. Inni kafaas kee fi qaadii godhu sirriisa?
Haye haaluma guddaa barshaa boonii faachuun nama hundaa beeka haaluma guddaa biyya tanaati. No. Tokko jira guddaa wayii hariyaa gammadaa fakkaatu guddaan fatwaa godhu tokko laayifii seenee roondu. Lol Islam. Lala Khalid akkasii narraa hubatiin Khalid yuunivarsiitii biyya tanarraa eebbifame inni aboonii faan. Kanaaf balbaan lol Islam baanna raadiyoo zaandiyaa qaarratti yeroo guddaa tokko jira barkanummaan fatwaa kan gaafa shi'aameen faa gaafa imbaasii faa haa ta'u guddaan akka suudii itti gaafatamaa minaan jenna faskii fi qaadii irratti. Sheekootiin ni jirti bitana Jaabir nama jedhamu Jaabiriin nuti. Sheek Jaabirii jira. Sheekootiin ni jirti garuu akka dhaloota xixiqqaa kanatti inni nama guddaa akkasii dulloomee miti jiddu galeessaa garuu yuunivarsiitii biyya tanarraa eebbifamee quraanaanii hedduu dandeettii ilmiidhaaf nama fixee deemee jechuu barbaadeeti. Boo tokko as galaan tala qabne jaadii dhuguma muka jima. Looi koo inni galchina waayee damina warra inni ijaa tokko qabee fakkaatti qabne ijaa hunoo. Looi kottu. Assalamu alaikum. Waalaikum salaam. Intala eessa qabdi? Ala qabne gaafaman qaba malee. Waay. Duba qabne maa jettanii? Gaafaman qaba waa'ee kanarratti. Gaafiin qabaa. Namni tokko waa balleessee fakkeenyaaf baduudhaaf abbaa manaa biran kutu dubbiin abbaan manaa qabamnaan mijiyyoon qabamte beena. Namni tokko hulaa maftaa qolloofe malee akkatti alabbaa waan hin dandeenyeef namticha abbaan manaa sun maftaa isa irraa mas'uula waan taateef inni waan kana to'atamee mijyoonni baate jechuudhaaf yaadaaf dhufe. Okay. Akkas taanaan kaa walii galee akkuma tokko haasoo jirra barnoota sama kanaaf ammoo waa'ee dayaanni beekna guutuu waa'ee. Ati qabee maal daree? Intala qabee kan daree maal? Laa intala qaben jenna. Aboonii faan kun Gurbaan barbaannaaf jira. Roobsan dubbistee? Dir Mustafaa Rawweetii bisa. Naila haasee jiru naila dubbatee ture naila dubbateeti rafu jira ni deebiin narra cufe. Jiraan jebar aboonii faan yoo Aboon harku jira kaata kan numaan kun dheefa jira malee akkas taate. Ridwaan aboonii faan kun Qoricha alaikum salaam. Hadir Mustafaa Rawweetii فتنة الزيت والله فتنة الزيت مشكلة هذا. Sheek Hadir Mustafaa Rawweetii. Khalidiyya. Ay. Abo gurbaan nu diddaa qaba kan taanaan egaa jawaala kasii jabate. أما يا Lama sadi irra deebiseetiin cufatee tarii didda qaba kaa namni tokko waan kana itti gaafatamummaa waan kana beeka akka itti gaafatamummaa qabullee ni beeka tarii waa beekan nu sodaatee jawaala irra cufatee hin beekne. Ay. Kharasa amma ka kharasa hin deemnu egaa nama alimaati jennee tuma malee numa eeyna gaa Ridwaan faan nurra jira. Yoo akkasitti deemna dubbiin toltee uumire. Nama itti bu'anii miti. Amma sagalee gurgura geeffatee. شيخ جابر ما ينجي جرتن سني. Sheek Jaabirii miti nuu kabiraa jira yan guddaan. Ustaz Abu Hanifa namoota beekaa warri magaalaa reeta kamti beenye. Shaara shirii kamana huccuu qaba. Akkumaan dhaggeessan sirra. بوغا أما إني وانجر الدباسون يسرر احتمالف ما نصار يونهني ما نخاف ساقي ستاته انت للي ما ستا موتم ما سوتي بيساني قبسيسو قبم ملي أكل مسار قبامت نما قديساني Qoricha ammee fitnatu lizeetii kana mee tokko khutbaan godhaa. المصيبة من الذات إذا بدأت من هنا المشكلة تتفارق بين كل الناس جانا رمني Maatte? مثلا يرو قباب ستي زي ترى خات زمان هنا ببلا سودان Namni rabbii jaana galchaa jiru kun rakkoo maalii himuu deema mee Eenyu maqaan isaanitti mina galchaa? Saadaa Oromoo inni torbeetti mee yoo himdu waa'ee kanaa yoo dubbatte dubbisi yookaan gabbuusi. Saadaa Oromoo inni torba mee sirti waliin barbaada. Saadaa Oromoo inni torba nagarreeyaan mee takka takka bareeffadhu jenna. Saadaa Oroo jette inni torbeetti takka takka tokko dhuji mee rabbii jaana galchaatti bara nama akka nama dhimmatan harka silaa takka takka tokkotti ilaala. Takka takka tokkotti amma? Saadaa Oroo hajoo kana torbeetti Argadde. Okay. Okay rabbii jiisii kana laallaa obsime.
Saadawi. Salaamu alaikum. Alaikum salaam. Jirtani? Egaa. Laala nan jantaatti jirtan illee quban qabu yaani ta'uma biraatiif hin dhufe. Tapha biraati. Ajandaa isin itti jirtan quban qabu garuu dhimma biraatiif hin dhufe hin jee himachuun hin danda'a. Jaarsaa sirra fuudhamu hojjeta nama neetteeti. Laasanii miti hin jarjarin. Okay, maddoye. Hayyee eegee maddu jettanii akkanatti mucaa tokkootu nambara kiyya gandaa fudhatee na dawwalee. Si dawwalee. Nagee na gaafachuu ture akkuma nama tokko nagee na gaafatee nama mana qabu na gaafatee tuma guyyaa lama. Dhagee. Guyyaa takka deebi'een nambara nama bakkaan an jiru na gaafatee ijoollee gandaa ni beektaa jee hin beekuun jeeni. Ijoolluma gandaa na gaafate inni nama beeku. Namni sun dhala mudhiira. Inni dhiira haa kana gaafatu kun. Raqama isaa namni abbaan raqama inni si gaafate sun dhala mudhiira. Namni na gaafate ijoollee gandaa keenyaa ni beektaa naan jee raqama bilbila isaanii. Namni inni si gaafate sun abbaan raqamaa kan inni barbaadu sun dhiira moo dhala? Dhiirumaa dhalattu ijoolluma gandaa na gaafate ni laa I don't know. Si ilaali just really good himi waan himtu. Raqamni inni barbaadu sun abbaan dhiira moo dhala? Ka barbaadu moo namni barbaadamu? Ka barbaadamu. Ka barbaadamu laana dhaggeeffatu barsiitti mutti hin jira. Ijoollee gandaa naan jeen siin jee hin qabuun jeeni. Ijoolleen gandaa